Haa shamarka fuudhee jirtu hordoftoota fi kabajamtoota YouTube chaanaalii kiyya jalatti argamtan marti keessanuu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Isin jechaana nagaa kiyya qaba isinis akka nagaa qabdan abdii rabbiirraa qaba. Yaa akkuma beekamu namoonni lakkoofsa kiyya nagaafachaa jirtanis namoonni na komachaa jirtanis jira. Ijoolleen na bilbilanii turanii dhaga'uu hin dadhabne kaleessas Directly living galanaan na didee nootorkiin hedduu takka rakkisaadha. Na didee har'allee liivii galuu na dhorke. Galgala otolee dheen ture haga ammaatitti nootorkiin hedduu tokko rakkisaadha jechuudha. Walumaan mari'anna jedhee jechuudha. Kanaaf dhiifama naaf godhaa isiniin jedha. Maaliif baddee maaliif viidiyoo duraa waraabdisan namoonni baay'een irra caalan keessanii miidiyaan akka aana kanaatitti yookaan immoo akka magaalaa Gabra Gurraachaatti kan jiru takkicha kana iseen guddifanna namoonni jettanii wanni keessanis na bira ga'ee jira yaadni keessanis na bira ga'ee jira yaadamichaa osoo hin taane hundumti keessanuu akka gochaan agarsiisan abdiin sinirraa qaba. Maan rakkattee waan rakkanne si guunna waan akkasii ani karaa kootiin rakkina hin qabu. Rabbi galataa argatu waa hundumaayyuu guuttadhee qabaa bilbila gahaan qaba. Viidiyoo waraabuuf ammaaf bilbiluu gahaadha. Ani waan rakkadhee tokkoyyuu hin jiru. Inni guddaan viidiyoo namaa asirratti maxxansu kan dhiisee fi kana dura viidiyoo lama yaadattan ture. Takkitti mica'oo luka hin qabne san. Luka tokkicha hin qabne lammaffaa immoo ishee mica'oo umurii ishee guutuu gurraan osoo hin dhageenye ijaan osoo hin agarre manatti hafte sana hundi keessanuu agartanii jirtu. Isinii galee kanaaf jennaani namni waan kana hin goona jedhee namni tokkicha jechuudha. Namni tokkichi hodhume waan kana godhe deetoo namaddii dhaabbatee hin jiru jechuudha. Irra deddeebi'ee yeroo baay'ee illee dubbadhee ture ijoolleen illee sheer godhaa sagalee naaf ta'a namaddii dhaabbadha namoonni akka dhaga'anii isinis irraa dubbadhaa jedhee namoota keessan illee dubbiseen hin jira hundumti keessanuu zimmettanii jechuudha. Fakkeenya fudhadhaa fiichedhaa gadi yoo ta'e malee maannoo Addis Ababaadhaa gadi yoo ta'e malee Addis Ababaadhaa olii Harargee laalii Wallagga laalii Jimmaa laalii godinuma fe'u biyyuma fe'u yoo laaltanii miidiyaa qabanii namoonni yoo rakkate harka qalleeyyii isa rakkatee jiru isa dhukkubsatee jiru namoonni baay'een keessan ni beektu akka maddii dhaabbatan. Keessattuu yeroo ayyaanaa musliimas haa ta'u kiristaanas haa ta'u warroota harka qalleeyyii haga dandeetti isaanii namoonni walitti fuudhanii gargaaraa jiranillee turanillee ni jiru jechuudha. Kanaaf nuti immoo akka asiititti jechuudha. Mee namootumti godina Shawaa Kaabaa akka Kuyyuu Fiichee maannoo Gaatsiyoon Milkii kana keessa ijoolleen jirtan hin jirtani. Fakkeenyaaf baadiyyaa furadhu Hacaa Bootee kan jedhamu hin jirtani namoonni darroo hin jirtan ijoolleen jirtan. Sagalee yookaan sagalee keessan dhofkattanii yookaan immoo haamileen keessan xiqqaa ta'e jechuudha. Kanaaf namoonni rakkatee naannoo keessan hin jirani inni harka qalleeyyii hin jiru inni waan nyaatee bulu hin qabne yoo hin jiru hin beektani. Kanaaf hundumti keessanuu ni beektu jechuudha. Nuti dhugaan sinitti ijoolleen gara keenya kana wal miqqii beennaa malee wal naffaguu beennaa malee waan akkanaa hin beennu. Ana wanna na komattanis hin qabaatina. Damoo ana wanna na gargaartan hin qabaatina. Isinii galee ana wanni na gargaartan nama sana gargaaru viidiyoo sheer gochuu yoo yuutuuba qabaatte yoo feesbuuka qabaatte yoo tuutukii qabaatte waan qabdu irratti sheeroo goote nama ati sheer gootu san keessa namni tokko gargaaruu danda'a. Anas haamileen nan cabu. Dhugaan siniin jara hedduu takka haamileen na cabee jira. Isinii galee yeroo sana mucaa wayii san akka tasaa ta'ee liiv irratti waan yeroo mara mul'adhuu fi mucaa sana gargaaree jira. Sagalee kiyyallee naa dhagahamee jira. Isatu dadhabaa ta'e malee jechuudha. Kanaaf amma immoo Itoophiyaa ni beektu nootorkiin hin jiru waayifaan hin jiru
liivii yoo galtan si'aatis hin galtan siniin argu si waliin mari'achuu jechuudha. Ofii kiyyaa liivii galuu dhugaa rabbi waayifaan irra hin jiru bilbila garuu waayifaan na bira jira. Dhugaa bilbila irra waayifaan hin jiru kanaaf jennaani irra hin jiru jechuudha. Kanaaf jennaani nootorkiin rakkisaadha. Oduma waayifaa qabdu waayifaan kee yeroo tokko siin narkisuu jechuudha. Dadhabbina nootorkiiti jira. Kanaaf jennaan jala gabaabsee tan sinitti hima. Ana wanni na komattan hin jiru. Hojii koo dhiisee bakka sin jettanitti argamuuf wanni na daangessu hin jiru. Inni na daangessu garuu yoo isin waan sana hojjettanidha. Yoo nama tokkoof sukkaara kiiloo takka bituu dandeessanidha. Walitti dhuftanii jechuudha. Sinii galee yoo namaaf ashaboo bituu dandeessanidha. Ashaboodha inni gadaanaan yoo ashaboo namaaf bituu dandeessanii waan sana nama sanaa sirratti baasa. Yoo nama sana waan hin gargaarre ta'e nama sana maafanan miidiyaatti baasa. Sinii galee inni guddaan kanaadha. Ani karaa kiyyaan rakkina takkaallee hin qabu. Waan rakkadhee hin qabu. Galanni rabbiif haa ga'u bilbilallee qaba. Waa hundaayyuu ga'an qabaa jechuudhaan. Sinii galee garuu wanni nani rakkadhee namni keenya walirratti ilaaltan. Gaafa siin waan tokko daladdan anas hojii hojjechuun nan dhibu jechuudha. Waan harkaa qabu dhiisee taanaan isa hojjechuu dhaqaa jechuudha. Ani ofii kiyyaa bu'aa osoo hin taane faayidaa yookaan immoo guddina biyya keetii yookaan guddina naannoo keetii yookaan immoo guddina afaan keetii kanan barbaada malee ani faayidaa mataa kootiin barbaadu har'as taanan jechuudha. Osoo inni anuyyuu immoo nagahee yookaan immoo of gahee jiraadhe irra deemee gargaaruu nan danda'a. Fakkeenyaaf barri haaromni dhufee jira. Musliimas ta'e kiristaanas ta'e ni kabaju. Mee warrumti musliimaa osoo walirtanii odoo walirtanii jechuudha. Waliraa jechuu koo osoo hin taane osoo walirtanii magaalaa Gabra Gurraacha keessa musliima baay'ee jira. Sinii galee akkuma kiristaanni jiru musliimni illee jira. Isaanillee namni gargaaru jira. Yookaan immoo namni maddii dhaabbatu jira. Hiyyeessi jira. Dureessi jira kan jettu hundumtuu jira jechuudha. Musliimas ta'e kiristaanas ta'e jira. Sinii galee kanaaf jennaan yoo isin hojjettani wanni hojii ani dhiisuuf hin qabu bakka isin jechan dhaqeessiniif dhiyeessuu nan danda'a. Bootaa rakkina hin qabaanne taanan jechuudha. Kanaaf lakkoofsa koos ani sin jala kaasuu didee yookaan waan biraa ta'eetii miti. Haamileen nama caba. Nama tokko yoo gargaarta har'a nama kana waa godhe waan ta'eef borus oonan kadhadhe yookaan immoo yoon uummata kiyyatti ka'ee gadi ba'e nama tokkicha kanas gargaaruu nan danda'a jedhee tanan viidiyoo isa waraaba. Amma namoonni baay'ee mee bakka kanaa bakka kana ani maalan godha waan dhaqee waraaba. Namni gargaaru hin jiru. Hin jirtan hin gargaartan. Ani immoo humna nama akkasitti ofirraa hafee nama gargaaru sana hamma ta'e nama gargaara malee nama sana madaa nama sana argee to'i qorsuuf hin danda'u jechuudha. Kanaaf yoo tokko taanedha madaa namaa kan qorsuu dandeenya. Kanaaf jennaan hundumti keessanuu sheer godhaa. Viidiyoo sheer godhaa. Sagalee kee kana hundumaa waliin geechisaa. Warroonni na komattan nan komatina. Haga ammaatitti viidiyoo lamaan san irratti namni tokkichi waan akkanaa ta'e akkaawuntiin isaanii maxxansee jira. Namni tokkichi waan tokkicha gootan hin jiru. Kanaaf nan komatina isiniin jechuu barbaada. Isinii galee maal rakkatee irraa baddee yoo waan rakkatee jiraate si gargaara waan rakkas naan jechaatu jirtan ani rakkina takkaayyuu hin qabu. Isinii galee rakkina takkaayyuu hin qabu uummata sana gargaara. Meeshii ayyaanuma kana irratti waan guddaa isiniin hin jedhu jechuudha. Waan guddaatti isin siisko mee sukkaara kiiloo takka bitaafi jara lamaan sanii. Isinii galee sukkaarri kiiloon tokkichi birrii 80. 85 akkas. Isinii galee kanaaf jennaan mee sukkaara mee namni hilliina qabdu namni cinqillaatii qabdu ana na komachuun dura jara san lamaanii sukkaara kiiloo tokko bitaafi. Saniin booda walitti dhufnaa jechuudha. Waan guddaa hojjechuuf yoo ta'e kanaaf jennaan galatooma isiniin jedha. Lakkoofsa kiyya immoo qabadhaa warri barbaadanii. Duwwaa 9 duwwaa 1 70 duwwaa 9 duwwaa 1 59 13 47 jechuudha. Dhumni isaa. Isinii galee kanaaf hundumti keessanuu piliis nama komachuun dura ofii maal hojjechaa jira maal godhaa jira
jettanii ofii keessanii yaaduu qabdanii. Namni tokko yoo haamileen isaa ol ka'eedha waa hedduu kan hojjetu dhaqee viidiyoo waraabimee bakka kanaa kootu maaloo bakka kanaa kan jettan immoo ani osoo jara san lamaan hin gargaarin har'as ta'e borus ta'e viidiyoo nama tokko hin dhiyeessu. Maaliif jennaan yoo sanaa waa gootan nama biraatiifis waa gootan waan ta'eef sinii gala. Kanaaf dura nama sanii waa godhaatoo ammallee deemee sinii waraaba. Homaa rakkina hin qaban hojii kiyya dhiisee jechuudha. Ani homaa waa takka isin hin barbaadu sinii galee. Ani wanni isin barbaadu jara saniif waa godhaafi hoggaa isa sanii wal gurmooftanii nama 10 taatamee inde hamma ta'e gargaaraa turre birrii 5 taatu 6 taatu amma akka ammaa kanaa miti mee nama 10 taatanii namni 10 birruma 10 walitti ofiddan birrii meeqa akka ta'u beektani. Kanaaf jennaan baay'ee miti jechuudha. Yoo har'a waan tokko hojjettan immoo borus waan tokko hojjettan. Kanaaf jennaan ofuma keessanii sirreeffamaa isiniin jechuu jaaladha. Yoon balleesse dhiifama naaf godhaa. Koomentii jalatti waan jettan naaf barreessaa. Okay? Ciao. Turtii gaarii.